Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti qajeelchi poolisii aanaa Daddachaa Araaraa caasaalee nageenyaa ayyaanota darban milkaa'inaan akka xumuraman tumsa godhaniif sirna galateeffannaa fi beekamtii gaggeesse. Ergamni ijoon caasaalee nageenyaa inni guddaan olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya waaraa fiduun hawaasichi yaaddoo nageenyaa tokko malee ba'ee galuun jireenya isaa akka gaggeeffatu taasisuudha. Nageenyi amansiisan yoo jiraate hawaasni bal'aan jiruu fi jireenya guyyaa guyyaatti gaggeeffatu keessatti shoora olaanaa qaba. Buruma kanaan qajeelchi poolisii aanaa Daddachaa Araaraa caasaalee nageenyaa ayyaanota darban milkaa'inaan akka xumuramaniif gahee olaanaa baataniif sagantaa galateeffannaa fi beekamtii gaggeesse. Itti gaafatamtuun qajeelcha poolisii aanaa Daddachaa Araaraa Kumaandar Raadiyaa Turaa milkaa'ina nageenya aanichaa keessatti argame itti fufsiisuu fi ayyaanota darban milkaa'inaan akka xumuraman caasaalee nageenyaa tumsa godhaniif sagantaa galateeffannaa qophaa'e ta'uu himan. Caasaan nageenyaa kun hundumaayyuu dura nageenya keenya kabachiisuudhaaf bakka argamtanitti yeroo hundaayyuu iddoowwan sakatta'umsaa ta'ee sakatta'umsa dhaabbii ta'ee iddoowwan sochii ta'ee eegumsa sochii godhuudhaan deeggarsaan yeroo kamiyyuu ni cinaa dhaabbachuudhaan kan hojjetaa turan ta'uu isaa kabajaadhaan kan ibsu ta'a. Hojii aarsaan nageenyi kun taasise hojii guddaadha. Hojii kana keessatti hojiiwwan taasisaa turan halkan osoo hin jenne guyyaa osoo hin jenne yeroo kamiyyuu yeroo barbaadamanittis osoo hin barbaadaminis hirmaannaa godhuudhaan ummatas hirmaachisuudhaan marii irratti marii shaayii bunnaa irratti nageenya keenya kabachiisuudhaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf hojii hojjetame hojii guddaa ta'uu isaa aanaan keenya hundaa dura nagaan yakki ciccimoon osoo itti raawwatamin kan nagaan hojjetamaa ture ta'uu isaa kabaja ibsaa. Caasaan kun aarsaa guddaan wajji taasisee tajaajila poolisii hawaasaa, paatroolii daawwii, gaachana sirnaa, milishaa, poolisiin xiqqaa ta'us hirmaannaa caasaa nageenyaa kanaan hojiin bal'aan hojjetamee hojii guddaan hojjetamee nageenya aanaa keenyaa mirkanaa'e sababa caasaa kanaatiin. Kanarraa kan ka'e caasaa kana hedduu galateeffadha. Caasaan nageenyaa olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya hawaasaa eeguuf jecha aarsaa lubbuu ta'aa jiraachuu kan dubbatan Kumaandar Raadiyaa nageenya amansiisaa aanicha keessatti amma argame tikfachuu fi itti fufsiisuuf cichoominni caasaalee nageenyaa karaa guutuu ta'een hojiirra ooluu qabaas jedhan. Aanaan Daddachaa Araaraa yakkoota ciccimaa yakkoo akka ajjeechaa yakkoonni akka saamicha kan hin jirre ta'uu isaati. Yeroo dheeraadhaaf ani hanga waggaa 2 homaamaati kana keessatti aanaa Daddachaa Araaraa caasaa kana kan nageenya kabachiise jechuudha. Caasaan kun aarsaa guddaa taasiseera. Caasaan kun sakatta'umsa dadhabne nuffine miindaan nuun kafalamne osoo hin jenne kafaltii miindaa tokko malee tajaajilli keessattuu tajaajilli poolisii hawaasaa paatroolii daawwiin gaachanni sirnaa harcaatillee haa qabaatu malee ciminaan kan hojjetaa nu waliin ta'ee hojjetaa ture ta'uu isaati jechuudha. Keessattuu tajaajila poolisii hawaasaa naa galateeffattan jechuudha. Kanarratti osoo nuti kan irra darbinu. Saganticha irratti kan argaman itti gaafataman waajjira bulchiinsa nageenya aanaa Daddachaa Araaraa obbo Eebbisaa Badhaadhaa ergaa dabarsaniin caasaaleen nageenya aanichaa ayyaanota gurguddoo bara haaraa irraa eegalee rakkoo nageenyaa tokko malee nageenya aanichaa amansiisaa gochuuf hojiin hojjetamee boonsaa ta'uu himanii kanaaf immoo qindoominni caasaalee nageenyaa sadarkaa adda addaa irra jiran olaanaadha jedhan. Itti gaafatamaan tajaajila poolisii hawaasaa qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Boolee Saajiin Olaanaa Tasfaayee Warqinaa caasaaleen nageenyaa yeroo kamuu waardiyaa uummataa ta'ee eegumsa dhaabii fi sochii gaggeessuun nageenya amansiisaan akka jiraatu gochuu keessatti gahee olaanaa baachuu ibsanii qaamni farreen nageenyaa nageenya hawaasaa booressuu barbaadu qindoominaan irratti qabsaa'uun mannee diinotaa dhabamsiisuuf qindoominaan hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Dhugaa dubbachuuf taanaan caasaa kana baay'ee isinitti boonneerra jechuudha. Baay'ee isinitti boonneerra. Sababni isaa namni yeroo kaan harcaatii qabaatus gaafa ayyaanaa sana garuu bifa bareedaa ta'e namni uffata isaa uffatee ulee isaa qabatee iddoo ramaddii isaatti karaa guutuu ta'een hojii jedhame irratti bobba'ee argameera jechuudha. Kun immoo hawaasa Daddachaa Araaraa keenya rakkoo nageenyaa tokko malee osoo wanti tokko hin mudatin osoo wanti tokko hin uumamin ayyaana irratti ta'e kallattii hundaanuu waan irratti bobba'uu barbaadu sana guyyaa sana qaamni farreen nageenyaa ta'an ayyaanni sun akka hin kabajamne gochuu keessatti shoora olaanaatu ture jechuudha. Garuu tattaaffii fi hojii caasaan kun hojjeteen rakkoon tokko osoo hin uumamin waan tokko osoo koshitaan tokko hin uumamin ayyaanni sun karaa guutuu ta'een darbeera waan ta'eef
ulfaadhaa galatoomaa isin jaalannaa isin kabajnaa. Caasaaleen nageenyaa saganticha irratti qooda fudhatan gama isaaniitiin nageenya aanaa fi qaxanaa isaanii amansiisaa gochuuf yeroo kamuu caalaa caasaa nageenyaa sadarkaan jiru waliin qindaa'uun hawaasni aanichaa nagaan akka ba'ee galuuf hojii jajjabeessaa hojjetaa jiraachuu dubbatanii bakka harcaatiin jirutti qindoominaan hojjechuun barbaachisaadha jedhanii sagantaan beekamtii fi galateeffannaa guyyaa kana isaaniif kenname fuula durattis cimanii akka hojjetaniif hamilee kan isaanitti uume ta'us kaasan. Walitti dhufanii qindaa'anii hojjechuun gaachanni sirnaaf TPH'n kun hagam maal fakkaata? Tarii immoo qindoominni sun dhabuun gaachanni sirnaaf TPH wal arganii marii dhabuun harcaatii kana fidaayi. Kanaafuu osoo akka kootti akka yaada kootitti gaachanni sirnaaf TPH'n illee zoonii irratti ijaarama tokkotu ta'e qindoomina tokko qabaate marii tokko qabaate lamaanuu mana tokkoof galma tokkoof hojjetu waan ta'eef jarri kun lamaan walitti dhufanii caasaan kun lamaan walitti dhufanii bakka tokkotti mari'atanii ijaarama tokkotu jabeeffatanii rakkoo kana keessaa ba'uun ni danda'aman jedha. Gara fuulduraatti garuu akka zooniis dhaabbatee of ilaalee nus dhaabbannoo of ilaalle rakkoo kana keessaa ba'uun ni danda'ama waan jedhudha. Aanaan Dhaddacha Araaraa aanaa moodeelii ta'uun ishii kanuma itti fufee har'as borus muuxannoon bakki irraa argamu ta'ee kan itti fufu ta'a jechuudha. Kanaaf tokko taanee qindoofnee bakka hanqinni jirutti hanqinni keenya maal inni ciminni keenya immoo cimina waan ta'eef suni rakkoon qabu namuu irraa fudhata waan ta'eef akkaataa sanaan waliin adeemnu jedha.